deebiin asii deebisu kanuma baadiyyo. Usme ayye. Kana keessa Shaffilas, Agabras, Robeelles, Alillee wanni galchuun jiru. Uummata nama lama wallolee nama du'e gosti isaa gumaan baafatu nama du'e gosti isaa gumaan baafatu. Warra isaa ficcisiisaa warra isaa bakka inni jiru irratti himaa kan jettu sunillee warruma qaba atillee warra qabda. Sii galee warra isaa ficcisiisa kan jettu san atillee warra qabda. Akkasii beekadhu. Illee warra qaba sii galee warra isaa ficcisiifta ati jagnaan keenya sii galee. Warra ficcisiisan jennaani warra isaa ficcisiisan jenna. Video yo qaba. Dhaggeeffadhu sitti maa aboo bakka inni jiru irratti warra isaa himaa jenne. Taragaagay akka ijoolleen ta'ini. An ummata warra isaa ficcisiisan jenne maatii isaatitti himachuudhaaf maatii isaa barbaada. Dhaggeeffadhu ka waan jedhe sitti maatii isaa barbaada bakka inni jiru jedhe itti himuudhaaf. Maatii isaatitti himachuudhaaf. Malee maatii isaa ummata nagaa wajjin rakkoo takka iyyuu qabu. Maal godhuufi maatii isaa? Indee namni kamuu bar ilma qaba, abbaa qaba, gosa qaba, arda qaba. Ardatti himattee ardaan ilma ofii badaa ofii namatu sirraa qabata sa? Kana sun dhugaadha karaa seeratiin himachuu ni dandeessa. Malee waan biraa maatii isaa uummata nagaa Shaffila anna dhaggeeffadhu Ahmed culullee. Shaffila shookaa hincinni wajjin shookaa saltu yoo Ahmed culullee Jarmanii keessa siin saliin hin dhageetta Shaffil qabadhu. Ati ammoo amma dubbii baay'isteerta. Laal wal Ahmed culullee dhageeffadhu. Akka jirta ganda guutuu tuuti Ahmed culullee bakka hafarsoon jiru waan hafarsoon keessa fuudhee hafarsoon keessa jiru ruufiti. Ani ganda takkaan tuine ammas ganda tuquun barbaadu. Amma dhiisi baadiyyo mee dhiisi waa'ee Shaffilaati waa'ee Agaarbaa maalii kanneen walitti uffinne kana dhiisi yuumee kana dhiisi. Dhaga'i waa takka barbaanna dhaggeeffadha. Badii afarsoon faana dhaabbachuun dogoggora afarsoon balleessee jira. Ahmed culullee dhaggeeffadhu. Afarsaa adamuu barbaaddami qabda yuumi fidii takki laayivii kanarratti fannisi nu garsiisi. Takki immoo mana dhallee jiraatu mana jira jedhe. Ammallee wanni sirraa barbaanna Ahmed culullee wala Shaffilaa fi wala amma Agaarbaa walitti jira siin jedhe maaltu ajandaa Shaffilaa mana keessa siin galche. Ayya video keessan kaanii gartee tuni share siin gone video ati haasoyte live irratti har'a haasoyte na fakkaate. Waa takka naasoo kana farsoon qabame ummata jedhu haasee malee ana farsoo qabe hin jenne. Isii tanan jenne. Afarsaa king jenna afarsaan king isaa kaafaanitti dhaqaati amma warri king jettan kun mee baasa kaachi keessaa. Ila dhaggeeffadhu afarsaa wayiituu qabe isiniin hin jenne akkanumaan isin waan hin jedhin hin haasayina. Qabe yoom isin hin jenne harka jira siin jedheera. Qabeen harka jiran jenne dhaqaachi baasa itti akka nama qabsiiftee mana dhaqaachite eenyu beeka mana dhaqabamu nu yuriyyaan isaa qabame irraa quba hin qabnu. Sii galee warra keessa jiruyyuu akkamitti achirraa itti dhaga'uu dandeetta qabame isaa hin dhabne malee qabameef hin qabamne bakka kana jiraa isaa namni quba qabu hin jiru. Ati immoo dhaqaachi baasaa jette akka waan nama harka jiraate mana jiraate san siifi rabbi beeka jechuudha. Sii galee atama bakka inni jiru qofa nu himtee qabsiise takki hin qabsiifne bakka erga qabsiifte wani itti saalfattu hin jiru bar itti faarfamuu qabda sila sii galee maal itti faarfama yoo bara farsoon bakka inni jiru ani sitti wanni ani sitti mutakka illee hin jiru ammatti waan takka sitti himuu hin danda'u siin jedhe ati kanarratti sii gala isin ammoo waan isin waan bokkataan haasa'ina ajandaa Shaffilaan akka isin goona akkasii maal jechuudha sila Ahmadi. No waa'ee gosa haasaan jiru amma dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf baadiyyoo waan inni haasa'u fakkeenyaaf uummata Shaffilaa maaltu galche. Dhiyeessi kawaa'ee gandaa san dhaggeeffadhu maatiin wal beekaa rakkoo miti sun dhaggeeffadhu sun hin geenne bakka san illee hin geenne dubbii bakka keessa haasamtullee. Amma wanni barbaannu tokko mucaan kuni ani qaamamni bakka inni dalagu san dhaqee ilaale dhaggeeffadhu. Dhaqee ufii kiyyaa san waaqa qabadhee dhaqee bakka san dhaqee waan jedhu gibbii keessa wanni tokko hin jiran. Sii galee Oromoon ollaa san dhala iddoo fagoo jirti. Oma fedhee yoo ta'e leesh lagaa bakka waan qabnu waan jiran hin dhabani. Duuba Ahmed dukuba qabaare. Ati afaaniin situ itti dhaadate kabaan beelaree nuti sima waa walitti beena abbaan barbaade osoo hojjete isaa afaaniin dhaadadhe anatu achitti dhaqeetiniin jechuu yaani yoo dhaadadhe anatu bakka dalagaa sanii. Mallaqaan akkana gooyisa jedhaa turte ka mallaqaan akkana gooyisa jedhaan turre afaan keetinatti. Walumaa galatti mallaqaan mucaa kana mallaqaan akkana naagootan kutaa Oromiyaa irraa jettee dubbataa turte amma fakkeenyaaf tokkoffaa beeyani Ahmadiin akkana gooyisa yoo hin jedhe yoo ati akkuma tasaa taatee rabbiin nama biraatti nu harka waasi gooyisa kan jedhu taate namni eenyu amana. Waa takka saniif hin cinqamina afarsoo waa takka hin ta'u waan isi cinqu hin jiru saniif. Dhagaati bakki inni jiru beektaa Ahmed culullee atamma bakka inni jiru beektaa tokko hin jibbaa akkuma ka jaalatu jiru ka jibbu jira sillee akkuma ka sidee garu jiru ka si jibbu jira waan ta'eef Ahmed jechi isin jedhamellee jiraachuu danda'a jiraachuu dhabuu danda'a nama 3,200 si dhaggeeffataara dubbii kun. Ani bakki inni jiru hin beeku walumaa galatti. Hin beeka jettee reefuu sagalee waraabamee jira hin beeka atillee barbaadu lakkoofsa ergi jettee dhusme
Sima bira taa'ee qaba. Amma fakkeenyaaf miidiyaa irratti waan akkanaa nan gaafatinaa isin. Ani waa'ee afarsoo bakka inni jiru wanni miidiyaa irra na gaafatanii jiru. Wanna jedhe bara Ahmed hin dagatte. Ani isa lubbuu isaatti na jamu garuu barsiisuu barbaada. Ila Ahmed julullee gaabii si aga fanno yee. Gara gaafadhaatti dargaggaanii gaafanna jilu ko. Ila dhaggeeffadhu Ahmed julullee seera. Ati afarsoo bakka inni jiru hin beekta miidiyaa irra nan gaafatinaa jetta. Wanti kun kataame miidiyaa irratti si galee wanti ati keessaan gootee ilmoo namaa ooyisuuf yookaan ammoo waa godhuuf deemtuuf hin jiru. Afarsoon eessa jira? To'annaa kee jala oolee jira moo maal bakka kam jira afarsoon maalirra jira? Kan itti dhaadataa ture si ka afarsoon haa qabaa jedhe si mataa keeti. Baay'ee baaliyo. Si galee dhimma afarsoo kana irra nu bayi amma jirullee namni si dhiisu hin jiru. Dhugaa sitti himna koo tol deebi. Qaldiin minaaminaa kun hin dalagu si galee. Amma dubbii kana mataa kallaa baaliyo biyye. Dhugaa naannoo san dalageessoo hin gaafadhuuti. Dhugaatii tarkaanfiin kun gara bidhaa deemuuf deema. Gara gangummaa gara maalummaa osoo ta'uu hin ta'in gara qixa lubbuutitti deema. Qixa lubbuutitti lolli miidiyaa irraa kun lafa gabbuuf deemam. Ahmed ullee deemee yaada bilchaata irratti tasgabbaaya. Ani bar bakka san ufii kiyyaa dhaqee bar bakka inni dalaguu dhaqee bar hin jiru mucaan sin jira buleessu. Bakka dalagaa isaa hin jiru. Si galee wanni inni dalagu istiraawwan keeman isaa guutuun wanni guutuun qullaaram illee jirtu wayitii adda idu guyyaa illee nuti wanni takka achi keessa hin jiran. Si galee ijoollee ollaa san jirtu deemnee gaafanne. Ijoolleen ollaa san jirtu gaafannee jennaaniin homa takkaa hoo quban qabnu sirkii isaan hunda lagoo hidhannee laallee hin agarree jette. Araba isaa eegaa jirra hin dhufne araba isaanii gaafanna yoo quba qabaatte arabni jette. Si galee namni takka namni quba qabu hin jiru. Hattaan obboleessoo namni bara waan barbaade yoo ta'e hafarsaan nan dho'isu baran. Osoo haguma barbaade haga barbaade uffatee jedhe. CV maakee dho'isu afarta waan bira ta'ee CV maakee dubbiin dho'isu. Yaa. Ahmed culullee nama maa bu'e waan kana himuu dide wallaahi billaahi jaalattee jibbitee Ahmed culullee mucaan kun yoo waa ta'e dhibbaan dhibba sititti gaafata. Mikinaanni tokko miidiyaa kanarra teettee anatu amma bara sagalee isaa qooya amma isin dhageeffachiisa sagalee isaa san bara afaan isaa irraa waan inni jedhee isin dhageeffachiisa hundi keessa koppiliin godha. Oime. So kaldiidhaaf wanni ta'e seenaa. Irraan utaaltuu jalaa dalaan fulluu itti ulee galtuu jalattuu dhiira jalaa yoon bule deemur Suleyman sii galee. Bukan. Wallaahi billaahi. Dhugaa jirtu walitti himnaa nu dhageeffadhu. Waliin sossobnu. Afarsoo irra namni si dhaga'u hin jiru sii galee. Maraataa ofiillee abbattu qabata. Mucaatu siiftee hiisiftee midhaan gootee ati nagaan ta'e dhageeffadhu Jarmanii keessa ati nagaan ta'e jagna. Ati biyya seera qabu keessa jirta Jarmanii keessa sii galee. Nuti immoo as keessa deennee si laalla inni nama hin qabu. Dhageeffadhu baaliyyoo. Abboon dhageeffadhu horiyaa. Haasawwan. Afarsoon nama hin qabu. Afarsoon nama isa wanni jedhu hin qabu bakka ati biyya faranjii keessa jirta. Saniif ilma namaa irratti akka taasisu. Horiyaa qaldiin akkasii hin jiru horiyaa namni ganda qaba gosa qaba horiyaa. Mee horiyaa dhageeffadhu mee sagalee kana dhageeffadhu mee. Laala kaawwanti kiyya irra gadhiisi. Afarsoo kiyya bartooti. Arrabaan kiingiidha afaanii. Garuu mi'a amma maal godhaa fi jirta irra isin afarsoodha. Amma maal godhaa fi jirtanii? Afarsoo kiingi. Mi'a maal qoota amma kiingummaa isaa maal geessisu? Kiingidhaan amma dhaqii baasi qabamee mana hidhaati. Dhageette? Amma dhaqii baasi mee mana hidhaati? Kiingi wayi. Kiingi dura. Afarsoo kiingi afarsoo kiingi. Arrabaan kiingiidha afaanii. Garuu mi'a amma maal godhaa fi jirta irra isin afarsoodha. Afarsoo kiingi, afarsoo kiingi, afarsoo kiingi. Mi'a maal qoota amma kiingummaa isaa maal geessisu? Kiingidhaan amma dhaqii baasi qabamee mana hidhaati. Agartanii amma afaan isaa irraa akka afaan isaa irraa inni qabsiise. Argitanii mi ragaa? Baaliyyoo ragaa artanii mi? Dhageettanii mi? Yaa dhagaa jira yaa dhaga'u jirra yaa. Yaa uummanni kun hunduu dhagaya. Wanni kun ragaa fi borimmoo gaafa waan biraa badanii jedhan namni hunduu ragaa viidiyoon kun lafa kaa'ame akkaawuntii kana jalatti riipoosti godhaa hundi keessanii laal. Wallaahi wabillaahi jechuudha. Afarsaa booda jireenya hin jirtu. Ilmi namaa Ahmed amma ijoollee tiyya na jala arrabsan akkana ta'e jedhaa miti. Aarsan inni kana booda kafalu taa'u
aarsaa biraati. Si galee arraba moo lubbuu namaattu caalan ganaa wal bira madaalama jechuudha. Si galee ilmi namaa safaataa seeta obboleessa waan zarii hin qabne seeta akka ilma namaa akkuma barbaadanitti mallaqa baasanii fuudhanii itti taphatanii akka barbaadanii dhoysaniitiin gartee bakka barbaadan kaayaniitiin akkana godhee dhaqaaf waasaa bakka akkasiiti jedhan. Mootummaadha obboleessa. Summa wallahi. Dagai wanni kun dhugaan dhugatti raawwatee inni illee misinjara hunda waliif mee baaliyo ennu baaliyo yoo misinjara walitti qabatan guruppii fi dibootu. Qaxxitaa waan jiru maraa walitti gaffinnee wal baxabbanee